Aye, garamaa sagantaan kennu keessani. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن قبلة للذين يريدون خير الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي أرسل حبيبه بقرآن محكم يحمل بين آياته يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أكواني وأكواتي المجتمعين في مركز باب الريان، وحيكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية الأصلها صابت وفرعها في السماء، تحية الأهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الجميلات الإسلامية، أيها الأهل الكريم، كتب الله أجر فضاكم وأهل الفردوس مسوانا ومسواكم. الله أكبر. حمله. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا بكم الحاضرون والحاضرات، أهلا بكم أيها الأصدقاء والجيران، أهلا بكم جميعا لمجيئكم، أهلا بكم جميع العلماء والدعوات، أهلا بكم جميع البلاليون والسميات. لكم ترحبنا وتقدر حتى الإسلام، بعدها نورتونا ونورت الجميع بحضوركم، ونشكركم لإجابتكم نداء. وأيضا أهلا بكم ضيوفنا، أهلا بكم ضيوفنا جميع الحاضرون جميع المركز إلى مركز باب الريان. مناسبة الختام القرآن، يقول مدير المركز باب الريان أستاذ حافظ الدليل: لقد فرحت اليوم فرحة شديدة لبلوغ الطلاب لهذا اليوم جميلة لجميع الطلاب مركز باب الريان. فرحت شديدة لوصولنا لهذه الدرجات والمهارات في هذا اليوم كبير العظيم الذي كتمنا في قرآن الكريم والحروف والعقيدة والأحاديث الصحيح. هنا يقدمنا لكم طلاب مركز باب الريان شكرا لأستاذنا الحافظ. كلنا واحد منا يقول أشكرك يا أستاذنا الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله. إتيان سوداني هران نغفوداف الحمد لله. إرغا كونجل كبا بسم الله جتون الحمد لله. قدافي قمتون كوفتا دلينا ما نمر أفلتو يوم يوني فدو غلطة ساغلتو أرجما كيتين. الله أكبر. حمله. أرجما كيتيني دين إسلام نفلاتون أمس نفلا في سيمة إتي حججو. الحمد لله كان حتى جيساني حتى بفمتي كينيا سمياني قويا حتى كنا أكان إيغات الري بغناف غمد سميا كوچولي بغناف غمد سميا كوچولي. أقول لكم أهلا ومرحبا بكم كيسماني كينيا أنكم بسلام متاچو سيمانا نجينيا ويلكم اللوفسينا بنات أماني كينيا إسنتو كيسا كينيا بوتا أداك أبداني نوبالي fadhaataha isinuf qabeenya obboleewwan keenya isinuf qabeenya obboleewwan keenya anaa dhufu hunduu kan dhiyoo fageenya markaz baabur rayyaan keessatti wal geenya እንዴት ናችሁ ኡስታዞች ሁላችሁ ቀኝም ይሁን ግራ ከኋላ አላችሁ በጣም ደስ ብሎናል እዚህ መምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎናል እዚህ መምጣታችሁ ከፍሌን አልጨርስም ትልቅ ምስጋናችሁ አላቸውንና ጀነት አስገባችሁ አላቸውንና ጀነት አስገባችሁ የደረገው ልፋት ጀነት ጀዛኒ ደከመኝ ሰለቸኝ osoo hin jedhini amalaaf sabriidhaan asiin nu geessanii koongiraa barachuun kaleessata habdee baganaaf gammaddee ol fuudhee lallabe laaya gurranna kaamaammadoo fi faaxeen jireenyi si sossobe wanni barbaadamee nu biraa argamaa nyaataa fi dhugaatiin qophaa'ee ganamaan wanni qalbii namaa biratti barbaadamu hundinuu kunootii nu biratti argamu nyaata garaa garaa kan tolchan ogummaan warqa feenaan kunoo shamarrootiin keenya kaa'atti ergamaa caccabsaatu jira. Allahu Akbar. Amile. Caccabsaatu jira cukkoo fi micciirraa foon gaalaa fi loonii kan re'eetu argama lukkuu yoo feetanis irraa buufna mormaa lukkuu yoo feetanis irraa buufna mormaa
wannummaan jaallachan nu biraa argamaa dhugaatii feetanus kan mi'aan akka dammaa hundinuu ni jira wanni jaallatamaan ijoollee akka warqiitu barisiin kaddamaa bal'ifadhaa tahaa hundumti keessummaa bal'ifadhaa tahaa hundumti keessummaa achiin tarkaanfadhaa gara sumee kootii hadha xumuratti kalaama rabbii keenyaa jabaa dhukaa sumee koo ati barcollee keenya ammallee imalli kee gara duraa haa ta'u jabaadhu kun jalqabaa bakka guddaan si haa ga'u jabaadhu kun jalqabaa bakka guddaan si haa ga'u achiin dabarfadhaa gara ustaada kootii nu barsiisuuf jecha hedduu laffaatanii rakkina jireenyaa nurraa qooddattanii ifannaan malatti ifatti nu baaftanii Firdoosiin haa ta'uu galanni keessanii ustaada koo qaalii laffaatan kaleessa mataa ol qabadhaa hojiitti simboonsaa mataa ol qabadhaa hojiitti simboonsaa diin rabbiin nu gahuuf waa'ee Allahu Akbar. Hamile, ya Ustaz Aladdin Hamile, Ustaz Aladdin. diin rabbiin nu gahuuf waa hedduu dabarsuun Akkana. kan nu barsiisutti jirtan onlaayiniis tahee karaa offlaayinii ammas galatoomaa galata qabdanii ammas galatoomaa galata qabdanii hayyuu gaggameessa goota diinaaf summii ibidda wallaalaa kan beekumsaan dhaamsan qehee warra ilmi ustaadotiin keenya warri onlaayinii meenuuf galatoomaa galata qabdanii meenuuf galatoomaa galata qabdanii diinii kana baruuf biyyarraa baatanii haadhaaf abbaa keessan baay'ee dharraatanii itti beeloftanii itti dheewattanii ustaadotaaf hamiirootaa shortaa fi miseensa bartartiiba qabaa seera mataa isaa isin hunduu galatoomaa warroonni barsiisaa isin hunduu galatoomaa warroonni barsiisaa duratti hadii Allahu Akbar. Akkana masha Allah. Itti cabse akkatti sodaatini. duratti haa deemnu hin deemnu duwwatti walaloon kiyyallee asumatti dhaabatti dogoggora jiruuf ziinattiin jamaalis dhiifama sin gaafatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa